hooggantoota akkasumas qondaalota waraana bilisummaa Oromoodha. Jaallan miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas qaadhimamtoota guyyaa kana eebba kanarratti argamtan uummata keenya kabajamoof jaallatamoo eebba kanarratti argamtan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan haala guyyaa kanaatii fi akkasumas haala Oromoon keessa dabarte gaggabaabsee isiniif agarsiisuun barbaada. Addunyaa kanarratti ilmi namaa baay'ee of jaallata. Akkuma isin agartan kana namni of fedha. Akkanaafu nama humna qabu. Namni humna qabu ofis kabaja. Ofirra dabreetis nama dhibiitiifis oola. Yoo ofii isaatii hin oolle taate, yoo ofii isaatii humna qabaanne taate, eenyufillee nudoo iyyaa oolee homaa godhuu hin danda'u. Ofiifiyyuu homaan taate. Egaa haati yookaan abbaa fi haati ilma isaa dhalee barsiisee sadarkaa tokkorraa nu bu'e ilmeen isaanii suni rakkoo isaan keessa bahanii isa sadarkaa kanarraan gahan hin beeka keessa dabre garuu yoo ofii isaatiif iyyuu hin bulle taate abbaa fi haadha isaa sanaa bulchuu haadhaaf abbaa sanaa sana qabuu hin danda'u. Jalqaba ofii buluu qaba. Yoo ofii isaatirraa hafe abbaa fi haadha isaatii ta'a jechuudha. Egaa hawaasi Oromoodhaa kaleessa of bir dabree hawaasa gaanfa Afrikaa keessa jiruufis ta'ee ture. Kaaba biyya Habashaatirraa kaasee hanga biyya Keenyaa ga'oo nagaan kabajamaa fi ulfaataa akkasumas hamboota birootis nagaadhaan akka isaan jiraataniif wabii ta'aa ture jechuudha. Egaa gaafa akkasitti kabajamaa fi ulfaataa ta'e sanas waa keessa dabre. Gaafa sanas rakkoo guddoo keessa ture. Rakkoo guddoo lafa isaatis saamamee, qabeenya isaatis saamamee, xiixa'ee, madda walaabutti galee rakkina guddoo ulfaataa keessa akka dabarsu taasisee jiru. Oromoo waaqin jaalata. Gaafa sana akka inni gadaadhaan ijaaramu, akka inni diina isaa kanarraa ofitti suura dabree akka gaanfa Afrikaatiif iyyuu nagaa akka buusu hafuuraan rabbiin gadaa kennee fi sirna gadaa yeroo sanatti dhiisiti sirna akkas bareedaa kana kan uummatanii jiraatan xiqqoodha jechuun garbatanii ga'u waraana ijaaree kabajaa ofitti godhuudhaaf isarra exercise godhaa ture jechuudha. Of ijaaruudhaaf biyya ijaaruudhaaf yeroo gabaabaatti of ijaartee humna taatee ofirra dabartee saba dhibiitiifis yookaan biyya keetiifis ta'u baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa ganna hagasta keessa dabreet kabajaaf ulfina ofitti deebise. Achiin boodatti akkuma hawaasa kamiyyuu addunyaa kanarra jiruutti jabaa ta'anii laafuu jira. Jabaa ta'e deebi'ee laafa. Addunyaa tana gubbaarraayyuu biyyooti adda addaadhaa impaayeroota turan irree guguddoo qaban har'a eessa jiran. Bakka isaan jiran hundi kennaa hin beeknaa jechuudha. Kanaaf kun waanuma jiru. Ammoo deemsa keessa laaffina kana gara jabinaatti jijjiirachuun hin danda'amaa ture. Haa ta'uuti ammoo seenaa keessatti gufuu seenaa Oromoodhaaf seenaa Oromoo keessatti gufuu kataa'e gadaa 18 duratti hanga har'aatti waan isaan malle waan guddina isaa waliin hin deemne akka sabaatti gaanfa Afrikaa keessatti ulfaataaf kabajamaa seenaa ganna 200 ol ulfaataa qabuu fi uummata naannoo kanaatiif iyyuu wabii ta'aa ture sun gadaa 18 duratti hanga gadaa 18 jechuun ganna 144 isa san cufa dhabee har'a biyya dhablee ta'ee hambaaf ergamee hambiti qotachiiftee akka namaatti osoo hin taane akka beelladaatti hamba gabbaraa ture jechuudha. Biyya isaa dhabee
kabajaaf ulfina isaa san dhabe. Kabajaaf ulfina isaa san maaliif dhabe? Akkuma duratti isiniin jedhe humna yoo qabaatte kabajaa qabda. Yoo humna hin qabaatiin kabajaa hin qabdu. Namaa gadi taate. Addunyaa irra jiru tana keessattiyyuu warri akka barbaadanitti waan fedhan godhaa jiran humna waraanaa qabaniif kana godhaa jiran. Sanaan alatti hin jiru tokkollee. Osoo diinagdeellee jabaa taate yoo humna waraanaa hin qabaatin jabina addunyaa kanarratti agarsiiftu gonkumaayyuu hin jiru. Waa'uma riyaalitii lafa jiru argaa jirru kana warrumti har'a addunyaa kanarratti jaboo jedhaniyyuu humna waraanaa qabu. Humna waraanaatii fi siyaasaan jabaa ta'uudha jechuudha. Suuba Oromoon dhalootaanis loltuu uumuu ka danda'u, hojii waraanaatis waraana hojjechuu ka danda'u, loltuus uumuu ka danda'u, akkuma duratti isiniin jedhe jaarraa 15ffaarraa jalqabee kan seenaa keessatti mul'atee fi qaamaanis kabajaa ofitti godhe saba isaa dhaattuu jiruufis kan saboota xixiqqoo saba bicuu ta'an kan impaayera Itoophiyaa tana jalatti gidiraa akka Oromoodhaa argaa jiraniif wabii ka ta'u uumaadhaan Rabbiin gaafa Afrikaatti guddisee si uume. Kanaaf gaafatama obbir dabarteetu saboota kanaaf wabii ta'uudhaan sadarkaa sanatti dhufuun dirqama dhalootaati. Dirqama Oromummaa qofa osoo hin taane gaafa Afrikaa keessatti saba guddaa agas ga'u kan taatee dhalachuu keetiitu dirqama keeti. Kanaafuu waraana hojjechuu hin dadhabne aadaadhaan dhalootaan itti qabna. Waraana ijaaruun, waraana hojjechuun ergifataa hin dhanne. Kama kaleessa qabnu seenaadhaanis dhalootaanis gootummaan loltuu jechuun waan lola uumuu jechuun hojii lola taasisuu jechuun jagnummaadha. Dandeettii qaroomina abshaalummaa qaroominaa fi jagnummaa lola hojjetta. Lola hojjechuudhaan qofa humna ta'uu dandeetta. Waraana ijaaraa jira. Mar tokkoon bakka kana hin geenye. Galata Rabbiiti Waaqayyoonis waan cufaa nu laalee wareegama jaallan keenya qaqqaalii hedduu nuuf laalee hafuuraan nu bir dhaabbate osoo gargaarsa tokko qabaate osoo halagaan nu gargaarin Oromoon osoo guutumaa guutuutti nu bira dhaabbatin Waaqayyoon nu gargaare Rabbiin isa sana nu hirreegate har'a sadarkaa humna gara loltuu jabbummaatitti yookaan saba keenya kabachiisuutti tartaafataa jira. Carraaqaatii milkoomaatii jirra. Gadaa 8 dabarsine waraana kana sadarkaa ammarra geenyu kana godhuudhaaf. Adeemsuma humni cabee sabi cabee deebi'ee of ijaaree sabummaa isaatii fi biyyummaa abbaa isaa mirkaneessuudhaaf keessa inni dabarsu keessa dabarre. Har'as hin jira. Si mudata boru sin dhufa si mudachuu mala garuu kana godhuun dirqama chaalenjii jiru kana cufaayyuu irra aanne eenyurratti odoo nabdatin ofirratti abdanne achiin bahuu hin dandeenye argaa jirra. Kanaafuyyuu si eeggata loltuu jabaa ijaaramuun si eeggata hojii lolaa hojjechuun si eeggata. Hojii lolaa ammoo dhalootaan Oromoo taatee gaanfa Afrikaa keessatti uumamuun kee kaleessa seenaa ka'eeti. Kana hin qabdan. Jannummaas hin qabne. Haxxummaa nu feesise. Haxxummaas kan caalaa itti daratu nurraa feesise. Lola hojjechuun jannummaa fi haxxummaa. Yoo jannummaa fi haxxuyyuu saayinsii waraanaa atarraa sitti baratte kun bu'uura sii ta'a malee ati mataa keetiin isa kana lola guyyaa keessatti gootu irratti exercise godhaa deemii qabda. Tooftaa lolaa diina ittiin loltu kana oomishtee faallaa sanaat irratti diina keetiin jabaa taatee haxxummaa jedhamu sun qaroominni sun darana namuyyuu lola waamuma tokko barata. Maaliin wal caala? Qaroomina abshaalummaa qaroominaa fi jagnummaa lola hojjechuudha qofa humna ta'uu dandeenya. Waraana ijaaraa jira. Mar tokkoon bakka kana hin geenye. Galata Rabbiitti Waaqayyoonis waan cufaa nu laalee wareegama jaallan keenya qaqqaalii hedduu nuuf laalee hafuuraan nu bir dhaabbate osoo gargaarsa tokko qabaate osoo halagaan nu gargaari Oromoon
Oromoo osoo guutumaa guutuutti bira dhaabbate Waaqayyo nu gargaare rabbiin isa sana nu hirreege har'a sadarkaa humna gara loltuu jabdummaatitti yookaan saba keenya kabachiisuutti tattaafataa jira. Carraaqaati mi'oomaati jira. Garaa saddeet dabarsine waraana kana sadarkaa hamma geenyu kana godhaa. Adeemsuma humni cabee sabi cabee deebi'ee of ijaaree sabummaa isaatii fi biyyummaa abbaa isaa mirkaneessuudhaaf keessa inni dabarsu keessa dabarre. Hawaasni jira si mudata oomishni dhufa si mudachuu mala garuu kanaafuu dirqama chaalenjii jiru kana cufaayyuu irra aanne eenyu irratti osoo gaddatin ofirratti abdannee achiin bahuu hin dandeenyu argaa jirra. Kanaafuu si eeggata loltuu jabaa ijaaramuun si eeggata lolaa hojii lolaa hojjechuun si eeggata hojii lolaa immoo dhalootaan Oromoo taatee gaafa Afrikaa keessatti uumamuun kee kaleessa seenaa ka'eeti. Kana hin qabda. Jannummaa si hin qabne. Haxxummaan haxxummaa caalaatti dalaguu gaafeessisa. Nama hojjechuun jannummaa fi haxxummaa yoo jannummaa fi haxxummaan jiran yoo hojjechuu hin dandeenye. Gaafa Afrikaa keessatti keessattuu militaarii Itoophiyaadhaa haramaa keessa jirti ka jettan laal dandeettan. Lolli har'a biyyattii san keessatti deemaa jiru. Maal hirmaachisee jira. Akkamiin caalaa jira ka jedhu sallaan nurraa eegamu. Kanaaf waan guddaa tokko sammuu keenya keessatti yoo hojjechuu hin dandeenye. Yoo hojjechuu hin qabne. Waan saayinsii waraanaa akkamitti yeroo gabaabaa dhaabbatee kanarra dabalaa shaakaltaa kanarra dabalaa uumuudhaan tooftaa diina keenya ittiin caalu uumuu qabna. Uumuudhaaf immoo sammuu itti qabda. Kaleessa Oromoon barnoota qabu har'a barnoota qabda. Ganna 15 dura waraana Rasulaa Oromoo keessatti humni barri xiqqaa ture jedhu. Gaafa namni qabsootti galee dhalu fuudhee dhugaanaan yaadu barataa xiqqaa baay'ee barataa xiqqaa. Harammoo barataa waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaafuu saayinsii waraanaa akkasitti baratte kun bu'uura sii ta'a malee haati mataa keetii isa kana lola guyyaa guyyaa keessatti gootu irratti eksarsaayisii godhaa deemuu qaba. Tooftaa lolaa diina ittiin loltu kana oomishee faallaa sanaaf irratti diina keetii jabaa taatee haattummaa jedhamsu maaliin wal caala qaroominaan wal caala akkaataa ati hojiitti hiikuu irratti ati qaroo ta'uu keetii janna ta'uu keetii qofaadhaan wal caalaa ofiifin lollu saba keenyaaf lolla kanaaf tokkodhaaf humna sii ta'u abdaadhe inni biddaadhaaf lola kaayoo hin qabu sababa dhibidhaa inni situu dhaabbatuuf hin qabu atamoo kaayoo qabda atamoo saba keetiif lola ofiif keetiif miti ati ilma sabaati ilma sabaa gaafa harma dhufte eenyummaa kee cufaa kaabbaa keetiif miti kaan firaa fiixaa keetiif miti kabosaatii miti ati ka Oromoo bal'aa kanaati akka Oromooti an wareegame sabi kiyya kabajaa fi ulfina gaanfa Afrikaatti qabataa ture san beeffachuu qaba jettee bakka kanatti gad dhuftee jechuudha. Ka gandaatii miti ka abbaa keetiitii miti ka haadha keetiitii miti ati ka Oromooti jechuudha. Inni kun ofiyyuu saayinsii waraanaa baratte san miti jannummaa kana onni galaa keetii jechuudha. Kana uumuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kanarratti ammoo waraanni saba tokko kabajaa fi ulfina biyya abbaa isaatti deebisuudhaaf lolu naamusa qabaachuu qaba. Saba isaatiif dhukkubsachuu yaada inni ta'e dabartaati kan saba keetiiti. Kanaaf inni dhuunfaa keeti inni dhibiidhaan gonkumaayyuu sana sirra tuquu hin qabu. Kanaafuu dhuunfaa ka'e guutuu waan silaa akka namaatti barbaaddu cufaayyuu lakkiftee saba keetiif kennite waan taateef naamusa jabaa ka saba keetiin jaalatan ka saba keetiif
إنهم تسبكتي قوم تطوق أبداج يو كان قوت رب الله سكرك إبراهيم أنا في اسم ورانا سبا ورانا أورمو بندبر جنوب أفريقيا سبوت تبيت في وبيتو خإجارات لمس توجه جديد بوم أكجر بيت وانا درت تمسون شفت من يارا إنتارتي سنكسة تدينا جرمان فكاتا كجر إن دقيتا إن دقتا so أنا مو كمي تورا خنشوفا يجعلا أكمي تورا خنشوفا رجراته بكاكنا تنبغا بوسو دندا أورمو كبجا إدي بيسو كبا أورمو كبجا إسي آغان تافرا كيسا تمتوسان إستيفيو كبا خنشوف متاكي كيسي جراجتو إنتي ساق أفارا كاتا ستفرت namusa isaa qofaadha ka adasitti barattu maa kamitti deettamaantu dhoowwadhamaantu hayyamamaadha ka jedhu qofaadha kanatti barattu inni kaan sirra jiraatu kana godhu ammoo dirqama ta'eeti dhalootaa sitti kenna kaleessas warri jaarraa 15ffaa keessatti Oromoo kabaja aagas ga'u gaanfa Afrikaa keessatti itti fidan sun dirqama dhaloota isaaniif ba'ani dirqama dhaloota isaaniif ba'ani Oromoo kabaja itti godhan seenaa Oromoo keessatti galma qama ta'e kana baatu si godhaa jechuudha. Kanaafuu Oromoonis kana beekuu qaba. Haalli har'a irra jiru silaattuu yoo bari'u ga'e dukkanti guddoodhaadha. Gara Rabbiitiinis oolaa guddaatu nutti jira akka kibba Oromiyaatti kun cuftuu walumatti deebi'iiti waan diinni keenya nurratti godhu akka waraana bilisummaa Oromoodhaan humna hin taaneef shirriyoonni biyyaa Oromoo keessas dhalatanii akka Oromoottis waraana bilisummaa Oromoodhaaf humna taasisuu fi murteessuu Oromoodhaaf akka hin taane godhuudha barbaadanis kaafeefa Oromummaa kana gardhibitti jijjiiruudha barbaadanis dufuulee guguddoo turan gannoota afran dabre kana keessatti. Hambitilleen waraanni bilisummaa Oromoodhaa yoo jabaate Oromoo kabajaa fi ulfina bakka kaleessaa sanatti deebisa kan jedhan shirri guguddaan ulfaataa dalagamaa jira. Akka Oromoottis guddoole kan cufaafiyyu jabina keetiitu murteessaadha jechuudha. Kalees waraanni bilisummaa Oromoodhaa ganna afuriin duratti eenyuyyuu isin gargaara. Eenyuyyuu isaan hin tumsine beela'ee akaawwii akaawwateet madoo isaa akaawwiidhaan tajaajilaa ture murannoo guddoo isinitti kennu murannoo ulfaataa akkanatti akka keessa dabarree bakka san ga'uu dandeenyu mallattoolee gurguddoodhaan nu barsiise jannummaan inni qabu agaa akkas keessatti madaan raammoofte raammoon keessaa yaa kibbuma Oromiyaa kana keessatti kan madaa ittiin wallaallatan dhabanii raammoon akkana keessaa isaan cufa jabaatte bakka har'a keenya kana ga'e akka salphaatti hin beeku. Kanaafiyyuu rakkoon guddoon ammas nu dura jiraachuu mala. Jannummaan haxxummaan Oromoon ka duraanii irra abshaala ta'uun lola hojjechuu danda'uun nurraa eegama gaanfa Afrikaa keessatti. Amma haala jiru kana kan impaayera Itoophiyaa san keessatti haala jiru kana irra aanuudhaaf jannummaan haxxummaan naamusa waraanummaa nurraa barbaachisa. Kaleessa waan yeroo gabaabduu keessatti lafa dhuunfanne keessatti waan nu mul'ate agarre laafinoota keenya laalle laafina kana immoo gara jabinaatti jijjiirrachuu akka qabnus walitti akeekne amma imala isa xumuraa tisaa ta'u sanala olis ta'uu danda'a. Hojii guddoo nurraa eegamti garuu wareegama guddaa nurraa feesisti sa'aatiin ammarra jiru kun dukkanaa'ee dukkanna bariin dukkanni siidhaaf akkuma isin beektan asirra jirra. Gama uumamaatiinis akkuma duratti isin jedhe oolaa guddoo keessa jirra. Gam cufaan kanaafiyyuu murannoo guddoo nu feesitti waraana ijaaruu jira. Waraana ijaaruu bira dabarree ammoo lola hojjechuudhaaf deemu. Lola hojjechuudhaaf deemnu ammoo balaansii impaayera Itoophiyaa keessa jiru akka jijjiirruuf nu godha. Kana kaayyeffatuun sirraa eegama. Ati ka Oromooti. Naamusa jabaa qabaadhu. Naamusa jabaa qabaadhu saba keetiif quuqama. Kana hoo goote xumuraan ni baana. Ni goonaas. Kanaafiyyuu wanni kaleessa keessa dabarre isiniif galaa guddaadha. Eebbifamtoota keenya kanuma isinitti dhaamadha. Uummata Oromoo ammoo kaleessa waan hedduu keessa dabartanii armaan nu beektanii jirtanii sa'aatii amma xumuraa kanarratti ammoo dugda keessanii hidhattanii beelaa oongelleen jiraattu jabaattanii akkuma kaleessa sanatti ijoollee jabaadhaan jechuun hirrina qabnu irratti ijoollee bakka kana hirrina qabdan jechuun hin dagatinaa nutti akeekaa isin keessanii isin baane
نمي وجهته وين بلس نمو على جنته وان بلس وبلسو دندين أكما أرومو توني قالت تكانن تدام إسنتي نمر مجرتو نمر قرد مجرتو كانت تدام دوغورو دندين نمنا سرندين دوغورا كينا كانو سرسوسين شوفانو كانو بردابتو إسن يرون كن يرو تمرا كان نميو جبانة تربيتي قوتنا بانة مدالا نملو مدالا أرومو عملو رغو كمناي كناف yeroo dhiyoodhaas waraana bilisummaa Oromoodhaa akkasii abaa'oo waboo jedhanii warra abaaru jedhu kun nuumaa tarnuun godhu abbaan feete namni hojjenne haasa'uu danda'a ka hojjetu sitta haasa'u namni hojjetin namni taa'e waan cufa haasa'u dhiisu ofirraa ati ammoo laaffina ta'e qabdu ofirratti deebii of gamaaggan ati ka sabaati maanan hojjedhe maanan balleesse jedhu laali waan balleessite sirreeffadhu ummata Oromootis bal'inaan nu birdhaabbadhaa namin dogoggorra hin jiru dogoggora bakka kanaa qabdanuun jedhaa hin sirreeffannaa waloon tarbee kana baane abbaa biyyaa Oromiyaadhaa ta'uu bira dabarree haala amma biyya impaayera Itoophiyaa jirtu kanaaf tasgabbeessuudhaaf wabii seenaa dirqama seenaa isa jaarraa kudhanii shanaffaa ganna 200 gaanfa Afrikaatitti dhagaa buusee sana deebisnee fiduudhaaf murannoo jabduu naamusa jabaa waraana jabaa nu feesisaa kana godhuudhaaf ammoo ummati keenya bakka jirtan maraan nu bira dhaabbadhaa warri olola nurratti ooftan ofumaa salphattan